Sibiratti macaafni kaan irruudhaan sibiratti. Koi. No, amma maaliif irraa barbaada? Macaafota kudha torba maal jettee baasi? Koi. Si kanna. Macaafota kudha wayiin sirraa eegaa. Koi abbaa shan torban si kan akka macaafni keessan jira macaafa. Torba ishii torban sirraa barbaada. Faarfannaa kudhata mootummaan mootota tokkoffaa bani. No, ragaa kan kee baasi rakkoon. Bani ka wangeela bani. Macaafa kudha torban sirraa barbaada. Kapeenterraan si bana moo kasamaanii andi irraa? Macaafa torba jetteemni inni ortodoksii kan hin fudhanne macaafa torba. Macaafa 27 ka 80 takka keessa kan jirren see kan nu deema. Macaafa keetirraa bantamoo kapheenteerraa sirrii miti jettee. Okay. Ilaali waan isin jechaa jiru kan hin jirre osoo hin taane. Waan siin jedhe ati macaafa samaaniyaa andi irraa sii kanna moo silsaa siddiis irraa sii kanna akka macaafni kee guutuun ta'in. Macaafuma barbaadde irraa baasitii. Ortodoksii macaafota kanneen keessaa gattee naan jettaa. Na dhaggeeffadhu. Macaafni pheenxee sirrii miti misi biratti. Ilaali wanni isin jechaa jiru an fakkeenyaaf Abumaaz. Macaafni na dhaggeeffadhu. Abumaaz yaada kan kona dhaggeeffadhu anam fakkeenyaaf reefi irruu ta'uu isaa yeroo himu isa irra tees fideen. Waan siin jedhe ka pheenxee keessaa fidde macaafa kan kee samaaniyaa andi na dhaggeeffadhu. Listen to me. Macaafni samaaniyaa andi akkuma pheenxeedhaatitti irruu akka dhugaan ta'in 80 takka irraa sii kanna moo 60 takka irraa sii kanna filadhu. 66 rakkoo hir'uu baasuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf akkasiin ani carraa sii kan ati macaafa pheenxeetitti amanta moo samaaniyaa anditti amanta? No 81tti. Ishi 80 takka naa bani. Siifin kan achumarraa kijiba kan keekkate. Okay baasi ragaa. Baasi siifin kannaa. Mootota tokkoffaa hin qabdu fira. Maali si baasan jiram dubbe natti micakas. Bani mootota tokkoffaa 40 takka bani. Mootota tokkoffaa? Eshi kai banaan jira. Dhaggeeffadhaa jiran reefu waan gartee macaafni Heenook achi keessatti gartee poointii nu godheef jecha kun hin jiru macaafni kun macaafni Heenook jedhamu kanaaf soba irruudha jedhee miti dhaggeeffadhaa guraan amma. Akkasumatti 80 takkaas darbine amma kabiraa nu barbaadani. Dubbisi. Okay, maal dubbise bakkeetti? Dubbisi. Dubbisi miti waan irratti dubbii baasika macaafa mootota jetteemni. Dubbisi macaafa mootota tokkoffaa 10 takka 40 takka irra dubbisi. Maa sodaata maa saalfatta? Sodaachuu miti saalfachuu miti koo ati fakkeenyaaf. Dubbisi. Dubbisi miti ilaali Abumaaz tasgabbaa'ii miira keessan galiin yoon qabeen tasgabbaa'ii. Keewwata naa kan jetteemi akka macaafni kan kee. Ekkoo waan hir'atee natti misin jedhe waan kuni bakki kanatti hir'atee jira. Eega dubbisteen siima dubbisi. Maa sodaatta? No sodaa osoo hin taane sitti maaramu qo'ani waan kana hir'atee jedhi ragaan qabdu dubbisi miti. Ishi dubbisi kaasii kanne. Ragaa irratti natti mika hir'achuu isaa natti misin jecha jira. Hin jiru siifin kanna macaafa achi keessa kunoo na dura jira. Macaafa gartee macaafa moototaa keessa caafamee jira jira. Dubbisi. Baasi macaafa kan. Aboo dubbisi. Baasi akkanas garagachiin jira. Hin sodaatini dubbisi. Sodaa miti macaafa kan kee baasi fuuldura jiru. Dubbisi. Dubbisi argamee. Yoon dubbisne si gabuusa sodaatto. Dubbisi. No. Hin dubbistu. Ragaan qabdu. Hanqade. Baasiin sin jedhe ragaa waan irratti. Abo macaafa mootota ini tasgabbaa'ii kunoo baasii jiru ragaan. Na dhaggeeffadhu filannu. No ragaan qabdu hin qabdu ragaa tasgabbaa'ii. Muutii ragaa. Hin qabdu naan jedha. Osoo ragaa kan hin qabdu naan jecha. Koo baasii ragaa. Aboo dubbisi. Don't mute me. Mute nan godina. Dubbisii miti. Baasitii waan anaa dubbisa. Dubbisuu miti dubbisanii miti. Baasitii kana irratti jedhe an fakkeenyaaf koo waan irratti Heenok irraa. Dubbistamoon dubbistu wanto. Dubbisi jedheen gurbaa kana macaafa pheenxee irraan sii kanna moo samaaniyaa andi pheenxeetti amanuu jedhe. Hayya 80 takka akka guutuun ta'in sii kanna ragaa naa kadi jedhe. Eessa naan jedhe mootota tokkoffaa 10 takka 40 takkaan jedheen ortodoksiin sodaattu hin dubbisu. Machee yoo Abumaaz. Dubbisi ka. No, laali ortodoksii sodaattu hin jedhee. Maqaa gooftaa maqaa waaqayyoo sii du'e. Eshi miyuutii qabadhu sii dubbisaa. Dubbise yeeshee. Miyuutii qabadhu. Dubbise yeeshee. Yaa'u miyuutii qabadhu ishee. Hin qabadhu maaliif hin qabadha? Isin dhaggeeffadha maal qabadhu naan jala sakiyyaan mana keenya. Koo miyuutii qabadhu kaata afaan inni haasofta. Dubbisi garuu. Namni lama wal qixa haasa'u dhaggeeffadhu. Dubbisi hin dhaggeeffadha.
Ani asii yoo haasa'u atillee achi yoo haasoftu Aboo namni gidduu jiru dhaggeeffachuutiin jira hin dhaggeeffatu waan ta'eef callisii. hin dubbadhu naan dhaggeeffadha dubbisi ajaja natti kanini dhiiruma Hin akka misa dubbattu? dhiirti daqiiqaa dila kana iyyitu awoo dubartuma teessan ortodoksii isin caala No sa'aatii 12 wal hiitamu kuwaati tasgabbaa'in si taasaa jira baay'ee baay'ee miira keessa galteerta laale of laali dhugaa Aboo rabbi dubbisiin sin jedhe Sooftii hojii jiraate fudhaa xaragii akka tasgabbaa'in. waaqayyoo keetiin lakkana dafqisiisanii fannisan eloo lamaa sabaqxani imimmaan bira kutee dhiiga iyyisiisuu turan waaqayyoo kan kee akkasumami Inni akkas ta'ullee anaaf gadi kafalee. Ani dhiirtii akkasana gootu hin ajjeesa. No amma taateeti ragaa osoo qabaatiin ikkoo kanaa saa jirtu ragaa kan kee waan irratti natti min sin jedhe asii. Hin jiru waan irratti. Irraan si deebi'a qofe amma takka deekuma takka naa kan ishee. Feetu cufa. Waan irratti natti mi ansi dubbi. Siif hima ayyana dhaggeeffadhu. Waan jedhe. Hirruusaa irrattus ila. Hirratuusaa akkuma nani fakkeenya baasee macaafa Henook irraa baasee sanitti baasii. Siifiin kan nu jira na dhaggeeffadhu. Daqiiqaa takka. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffattamoo hin dhaggeeffattu? Si dhaggeeffachaa tana naasaa jira. Okay. Macaafni ati gartee ka 66 ka itti kuffisteen macaafni Henook keessa hin jiru jettee kuffisteemi? Macaafa Henook irraa garuu baasee si garsiiseera. Siifin dura na dhaggeeffadhu ka. Baasee si garsiiseen kunoo ilaali raajiin kun asii dubbatame asitti hin jiru jedhanii. Aboo akka mogoon waan siin jedhe na dhaggeeffadhu eeyyee sana akkas naan jedhime macaafni ani maal ilaalan godhe no laali yaada kan aboo ragaan siiga na dhaggeeffadhu ka mucaan kun afaan oromoon beeku no maal si taasaa jira okay na dhaggeeffadhu waan jedhe maal si taasaa jira ante ilaali abuu mu'az tasgabbaay maalin siin jedhe duraan ani ragaa baasanii macaafni hirruu dhagaafan jedhu Hiruu dhagaafan jedhu hir'atuusaa baasee argisiiseenii bakkee kanatti irratteen jedheen siin jedhe. Anis si argisiisu deema. Macaafa hir'atuusaa baasee argisiisita. Irrachuu si garsiisu deema. Iyyuu qofa. Ustaas Faraan bagan si dhagaa jira yaa. Mee dhaggeeffadhuti hin dhaggeeffanna akkatti waa dhaggeeffannamne mee abu maal dhaggeeffadhu san booddee deebisii dhiifama guddaa. Tole? Okay, ati yaada narraa fuudhuu dandeessa. Yaada sirraan fuunu. Dubbadhaa siraan fuudhuun danda'u waan takka isaa waliin. Waay hin dubbanna maal akka ta'e beektaa Faraan laali fakkeenyaaf. Na gaafatanii qoyaal tokko. Qoyaal tokko waan rabbiin uumama kan fide. Enaa na gaafatanii ko ani ragaan baasee sin garsiise. Ragaa baasuu yoo hin dandeenye maaliif dubbattaa bu'uuma? Baasii dura. Na dhaggeeffadhu ayyee na dhaggeeffadhu. Ragaan baasuu deema. Ragaan baasaa qoyi. Ragaa baasuu. Okay, ni dhaggeeffadha muutii qabatee. Na dhaggeeffadhu feetu muutii qabadhu feetu muutiin qabatiin waan siin jedhe macaafa gartee kan ragaa baaftee itti kuffifteen macaafa gartee 66 kan itti kuffifteen waan sababaa macaafni Henook macaafa 66 seera uumamaa irraan qabu mul'ata Yohaannis hin jirre ragaa baaftee saniin kuffistee miti eeyyee naan jedhi. Ragaa baasee tanan kuffise eeyyeen. Goobas. Anis kan isaan fudhatanis kan isaan fudhannis baaseetu. Na dhaggeeffadhu macaafa keenis akkasumatti hin kuffisuu deema 81 ragaa sii kannu. Baasi. Okay. Baasi dubbisa akkuma an baaseetu. Mootota baasi. Kitaaba 80 takkasii qabaa bar. Kapheenxee qabna nuti. Baasi koo obbiraa qabdami baasi. Macaaf kapheenxeetiin qabaa baran kapheenxeetiin qabaa. Kapheenxee qabda ka ortodoksiin qabdu? Kapheenxee ortodoksiin qabu. Okay, yoon qabaatiin 60 jaarraa baasee rakkoon qabu. No hin baasu keetirraa hin baasu ortodoksiin dalagu kufame na birattis hin dalagu hin feenu kee samaniyaan di baasi kapheenxeedhaa hin dalagu kapheenxeedhaa kufee misi biratti hin fudhatta. Yaa hirruudhaan jedha akka waan hin fudhatta macaafni pheenxee si bira sirriidha macaafa pheenxee naa dubbisee jirta ammoo kuffiftee. Macaafni pheenxee sirriidhaan naa jettu koo laali. No akkasiin jenne gurbaa yaada isaan fudhatanis akkasiin jenne macaafa akkamitti akka madaalamu sitti mara qoyi. Wanta nurraa buusa buusa please I don't want to talk this gaafii qaba namni hin deebitu gaafii kee deem daaqoonii gaafadhu daaqoonii kee waan fayyaa qabne waaqayyoon nu qabeessa wanti pheenxee naa. waan irraa dubbisu hin qabu inni macaafa ortodoksii macaafa ortodoksii ni hin qabu ka amaari hin jiru isaa dubbisa kana dubbisu jira hin qaban hin qabdu ragaan kan nufi deema akka macaafni ortodoksii isaa salmaaniyaan guutuun ta'in irruudha bakka 7 kan naaf sila maal godhare maqaa isaati nama dhaggeeffattu amaara jala orti afaan oromoo beeyti beet dachaa olti ibnu jirtu
ما أفان شوال أفان سوماتي متان هو وانت أفان سمون كبدو أنا ما تعرف سام خفي سودي ما كمان إني خبرتي خرا سال بابر إيه خنا ديده إيه ما تعرف إنوكي كيسن جرى جرى مجاتا مجا أتشكي سما تعرف تطرب سد خنجر ساكننا كوفي تقولي سبوس ديمتى قرآن دفتي قرآن أف خفي سبوس ما تعرف سي والله أنا ما تاي سلام دقي فتوما لا أقول رأي يا كسر عيد مبارك كل عام وأنتم بخير جعل الله صيامكم بالمقبول بالقبول آمين آمين يو أستمع ولدان كفين التولي أفان سري فتو مي هبات وانا أفان. أخذتم بيت بيتات ijoolleen as jala jirtu sun akka Allah waasi waaqessite an bakka san hin jiru beekta. Ijoolleen pentee akkasina waaqessite haan islaamni Allah No, waaqessa. islaama akkasi si waaqessa malee akka Allah sanii si waaqessanii nu bakka san hin jiru. La ani gooftaa Ati maa kijiba afuuftee dhaara kitaaba hin qabaatu dubbisaa hin jiru si dubbisaa hin jenneen maan dubbisin ayyee. ani kitaaba pentee hin qabaan jedhee bargu. No, hin kijibin Macaafa pentee hin qaba. Ati ortodoksii damo. Ortodoksii damo pentee. No, atiin afuufta kijiba Arrabsolan. Way La pentee lakkatti waa'ee maaras. kitaaba hin qaba amma si dubbisaa jettee maan dubbisin ayyee. Pentee hin qaba ani pentee hin qaba. Aboon No. akkamisa kun. Kitaaba No. 81 si dubbisaa No, jettee. no, no. Afuufa. No, afuufa akka keetii ijoolleen kijibini. Kootu dhiira taatu ati koon hojjaa sana Kunoo sibiira jira bar. dhaltu. Dhalaan sii bar. Baafadha wangeelni hojjaa ati okay ati pentee damo ortodoksii. Awwan hoo gubatti penteen tuna buuna agartee maqaa isaatiin gooftaa galanni siif haa ta'u pentee gooftaa kana goote. Ustaaza kanuma ammaa kana mootota tokko boqonnaa kudha tokko lakkoofsa Futtis jala. gaafadha. Eewa. Maamuutii na goota du. Ayyeen hojii nagaan siif haa ta'u dura nama waaqayyo. Oromoo adaba godhadhu itti naasofta tole. Sirratti nagaa wayitu Dhaggeeffadhu gorba. Oromoo hin dhaggeessaame? si dhagaa jira sirritti. Eelaa manni adaba qaba tokko. Lammaffaa immoo kabaja Oromummaatu jira. Dhaggeeffadhu kaa. Oromummaan nu sobda yaaqe atillee Oromoodhaan illee Oromummaa wanni ol sobnu wayitu. Dhaggeeffadhu akka Oromoo taate dhaggeeffadhu. Gaafa ati amantaa namaa kabajja akka Oromummaatti si kabaja. Jalqabni dursa amantaadha laata. Jala taa'e taaptaap godhisa si Galatooma. Oromoo jedhee maqaa qabatee deema kun garuu. Abu Mu'aaz abbaan amantii ta'uu baate siif abbaa sii ta'a gurbaa. Akkasii wallaahi. Akaakoo hin taatu. Kanaafuu adaba godhatte yoo nu gaafattanii gaafatamaa yookiin gaafadha. Lakki yoo jette taate jala taa'e lakkii haasa'e qaba mana 1000 keessatti of beeksistamoo dhufte. Siin malu bakki. Waldaa seenaa. Kanaafuu adaba godhadhu itti fufaas taas. Manni adaba qabaa seera qaba yoo adaba sin hin qabsiisne nama waliin dubbannu hin jiru. Nama kabaji amantaa kabaji haasa'e. Namni amma amantaa kennu kama hin arrabsinetti amma sin arrabsinetti seeraan haasa'e. Kuufa. Tasfaayee. Obbo Mu'aaz. Nagaan siif haa ta'u jirtu. Nagaan siifillee haa ta'u. Isa ortodoksii na jaalatti pentee na jaalatti maa kana jibban warri tokko ta'uu kun. Pentee warra waabiyyaatiin jaalanne malee warra suufiyaa kana hin jaalatu warra. Bareeda ati pentee mi? Naawwanni pentee maaltu na godhe pentee jechuun maal jechuudha jammar. Ani hin beeku ani wanta ati hin beeku. Ani hin beeku. Ati kiristaana? Ortodoksii Kiristaana sirriidha sanu. Sirri ortodoksii Kiristaana sirrii sanu. Ortodoksiin amantiidha? Isin barbaanne isin baddan bar gaafii warri kaabineetti wal moromsu tokko nama gaafattani. Macaafa irraa isin gaafanne quraana irraa? Waan akkas hin jiru macaafarra gaafii wanna macaafarra jiru wanna gaafisitti haasa'e malee. Eshi waan macaafa. Ortodoksii amantaadha yoo jette. Macaafa si gaafadhaa qoye. Macaafa mootota tokkoffaa 11:40 kanaa baasime. Maal jedhan qabu bira macaafaan haa dubbisi. Hin gubdee macaafa. Hin qabu meetti hundi. Abbooti macaafa hin Abboon guddaati. dubbisi kaa macaafa. Telefoona irraa hin qabdu. Takkan qaba qaba biraa. Laale achumara dubbisi qottu. Duuba beemu.
Mootota meeqattee? Mootota isa dura takka 40 fi maal takkarra. Ajaa'ib. Mataan dhukkubsatanii po. Akkama mataan. Urjii. Firii Sumayyaanoo. MCI. Fati. SA. Naga jiraattan abbo. Ajaa'ib. Taaptaap godhaa rukutaa abbo. Miliyoona galcha. Qaa'isaan. Angka fe kana buat mak abu mazin guta girto naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak tin jadi yang kita. Nda kayaknya orang gawa ganti dia bunuh aku. Insyaallah. Obbo Muaz. Abet. Mootota isa duraa boqonnaa tokkotteeti. Mootota isa duraa boqonnaa 10 takka lakkoofsa 40 takkarra. Afurri kee kun afuran qabdanii barsin. Afurri isin yaadachiisu. Asuma dubbifatuuni bana ustaz nuut. Insyaallah. Ani khiyas free stage jira. Tasfaa yoonnoo jettas mootota tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 40. Sinumaan dubbisaaf yaa. Kookeetii kanaaf carraa kennaan mana dhufutti akkasii wayyo. Yeah. Okay. Abet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaa'ib. Sabummaan Islaama guutuu kiristaana guutuu ta'e bara kan. Jirtu? La la ana muslima. Muslimaa miti? Maaliiti? Ani barumsa maaf deemaa jira ustaaz. Okay, waa si barsiisu? Eeyyeen. Okay, akka barnoota keetti si barsiisanitti akkasitti himanitti akkas hin argisiisanitti Yesuus maal jettee amantaati? Akkam baradhetti Yesuus waaqa jedheen ka. Si argisiisaniiti Yesuus kun Waaqa boqonnaa laa waaqa. Si argisiisaniiti moo suma lallaban? La na agarsiisanii osoo hin ta'in natti lallaban malee. Okay, ansiin ijatee tan dhageettiidha amantamoo argaadha amantaati? Argaadhaan aman. Ishi hayyee Yesuus gartee gaafa dhufees ani nama jaa gaafa biyya lafaa irra jiraatis nama jaa gaafa waaqa irra jirus nama jira kana sadeen si garsaanii fudhatta? Yes. Hayyee tole wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 banaaf mee ibnu. Ibnuun hin jiru? Ni jira ustaz. Nuti amma ijaan nagaa agarsiisu namatti lallabuun sana akka zeenaa hafte. Dur sagaleedhaan namni wal dubbisa viidiyoo nama agarsiifna amma. Aynal yaqiinii bar. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 mee dubbisi summaa naa dubbistu. Dubbisi kookeetti. Dubbisi. Sama garroo sana. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee sana malee homtuu gara waaqatti ol hin baane. Okay. Ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee sana eenyu? Yesuus. Ilma namaati jettee amantaa? Laafaa baran qasuma. Namanuma. Namanin. Namanin wangeelattis anarraa isin fudhatin wangeelirraa isin fudhatin Yesuus illee hin dhamanin. Ustaazani gaafiif deebii irra hin jiru caalaan barumsumaa fi isin jala deemaa jira. Barumsa amma si argise.
sorry. Amma si argisee miti. Yesuus ilma namaa waaqarraa dhufe jedhama waaqarraa dhufe waaqarraa. Wangeela keetii bal'aa lafaan Oromooti bara. Wanti shawwate maqaa kee tokko keetii jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gabbuu isa nama jedha. Ilmi namaa sana hin jonnaan Yesuuseeti. Yesuus ilma namaati jedhime. Amata 17 diidamsee lallabanii waan sin argisiin isaa fudhattaree boqonnaa waan ani jaansee argisiisa. Akka nuun jedhan beektaa amma fakkeenyaaf Oromoon tun waggaa 800 gabroonfamtee abbaan kiyyaa 880 anilleen 880 akaakuu kiyyaa 880 lakkoofsa kun hin dabalu. Akkasuma Oromoo harma ciraa hin argine numa amanneemi. Isinis akkanuma amantan Yesuus waaqa Yesuus alfa Yesuus hindu jettan guyyaa sadiif du jettan deebitanii Yesuus kun ilma namaati jedha. Okay kan biraa kana gaafa dhufu ilma namaati. Galgala kanarra sa'a kanarra aawun zaaree halkan kana waaqarratti akka nama teessee kannu amma sa'atan halkan kana si bira halkan himi. Okay hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 55 isaan baasime ustaad. Darbuma 55 Nama biraa kootee malee na dhiisa ustaazile barumsa barbaadani amma barumsa keessa soquuf dhufe malee ani amma waa'ee wangeelaa kanaa dubbistaniif akka yeroo wangeela qofte sin jala taa'ee barachaa eessa Maarree wangeeluma kan jiru bara. Jechuun barsiisa musaa jiru malee gaafataa obbo Muaz. Ay ani sin jala deemee karaa dhugaa barachuuf malee akkam karaa dhugaa bara kunoo waa argisiisu jira. Okay kana sin lallabu feetamu keewwata siibanii karaa dhugaa islaamaa qofadha. Yesus waaqa jedhanii waaqeffatan kun waaqa dhugaa miti waaqa miti ilma namaati ergamaadha jechuu jiran bara barumsa dhugaadha bara. Kan booddee immoo ishii waaqni dhugaa eenyureeyyuu karaa dhugaa eenyureeyyuu Yesus maali reeyyuu waan jedhu moo gaafattoo barbaadde immoo. Quraana irraayis wangeela irraayis yaa. Ayyee akkana jala kookeeti indiin uumaatu sumaaf gaariidha beektaa dur nutti lallabu namtichaatu jedhan nama sirbiin jaalatti artistii tokko nama sirbiin jaalatti aboo leessal khabaru kal mu'aayana itti jedhan gaafa namticha argite kun artistii fulaanii abalu jedhaniin aboo kun namtichi dhageettumarra wayyaa itti jedhan argaarra gaafa argite hin jibbite ati sama dhageettiidhaan Yesuus waaqa jedhan akkana jechaa waldatti guddattan sooshaal miidiyaa irrattis. Ammoo nuti lakkii Yesuus nama jennee isin argisiisu jira hin fudhattan. So akkana jedha Istifaanos kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilma namaa gara mirga waaqayyoo dhaabbatu sana dhaabbatee naan argee jedha. Eenyu kan mirga waaqaa dhaabbachuu jiru kookeeti. Boqonnaa kana dubbisa kan hojii dubbisime kunoo yoo 55 irraa dubbiste lakkoofsa bilbila kanaan kaasaa qo'ime. Garee shaadaamee baase bakka Abbo Muaz jedhu sammee. Kunoo si baasee jira ibnuun. Ol guddisi akkana micoo shaadaa qabachuu dhufte micoo shaadaa qabachiisaa maal barsiiftanii? Dursiteeti qabatta. Qabatta suyi. Ati jettee osoo hin ta'in baradheeni malee. Okay, waan biraan dubbatanii tooyi ashaaru jedhii bahe. Falmii kan keessa falmaddu tasfaayee maal qabsiisate shaadaa yaana. Zim jedhi booti maal taate niqilu usedhi taa'eeti. Okay, seera godhi kalaasa tamma isheerraa waliin dubbachuu osoo hin taane yookaan qabaatti Abbo Muaz waliin dubbadhu. Jeeqee. Yaa. Baasi ol guddisimee seera leewwataa boqonnaa lakkoofsa 41 ture. Torba. Maqaan kee kun das hin jedhu. Aboo das jedhaayyee waan jedhe haasawa keetti das natti hin jenne malee maqaan das na jedha waan jedhe waan boqonnaan sii kan dubbiste. Dubbise. Maal jetti boqonnaan san? Ol baasi mee asirratti asii dubbisaa kaa dubbisaa sitti deema. Dubbistee dhuftee maal jette sammuun qabdu?
Sammuun ol baasa asirratti nan dubbisaa siin jedhe. Hin baasu. Wangeela kan keetirraa dubbistee dhuftee moo hin dhufneeti? Hin dubbisnee. Deem dubbisii kottu. Hojii manaati. Akkana hojii manaatti kan itti nama gayyaasu uummata kana. Maal dubbi wangeela kam dubbistanii isin yoo dubbistanii beektan? Lakki abboowwaas maal taate. Dubbisi ka dubbisi deemi ni keewwata na gaafattee itti deebitee na gaafattee sii sirreessee dattee dubbisi ol deebi. Boqonnaa 41 boqonnaa tokko lakkoofsa 41 teemi. No hin jenne hafuura takka hin qabdu zeero hafuurri kan kee hin jenne kasan. No. Meeqa jettere? Meeqa jettere? In yaadatu deemni so an kana sitti hin himne goobazii kiyya. Firii Sumayyaa. Sumayyaan tu no. Isheen xumurateerti Sumayyaan xumurateerti na fakkaata. Okay, akkasi. Boo Tasfaayee mootota tokkoffaa 10 takka 40 takka dubbisi ol deebi dafi. Tolo. Afurtamii takkettee mibboo lakkoofsa 40 takkettee. Meeqaasi maanis mee guutunnaa himu waan sin jedhe booti. Hafuura akkana isin godhu kana maqaa garee shaadaatiin isinirraa haa rukutu. Rakkisiin asxaasa si arga. Kunno. Dubbisi kottu. Afaan Oromoo baasuu maal taatee nu amaariffannee. Ortodoksiidhaa barisin. Hinde. Egaa. Aboo uummata biraa fidaa bakka waan hojii haasoftu. Eenyu kaan oomee abdiinoo islaama moo kiristaan? Ishi akkam ooltan. Nagaa jirtu? Okay, bareeda. Bilata Waaqayyo. Waaqa jiraatte abdii akkam? Amiin walumaaniyyuu baga. Maalin jettaree abdii dhattee dubbistee dhuftuu yuusila. Cufaadhu ati Tasfaayee koome abdii namoonni nutti horu kana barbaanna. Nama Waaqayyo kana. Abdii Hundumti keenya iyyuu nama Waaqayyooti. Abshir waaqa jiraatte. Waan Yesuusitti ni amantu abdii? Sirriitti amanna malee. Ani Yesuusitti nama jedheetiin Quraanaa fi Wangeela irratti ragaan qaba amanaatoo maal jettee amanta? Ani immoo Waaqa jiraataa barbara. Okay. Ani Yesuus Kiristoos ani nama kan ofiin jedhe nan qaba boqonnaa. Ishi naa fidi maarree rakkoon qabuuti. Wangeela si bira ni jira? Wangeela of bira ni qabda? Qaba. Okay, baasi Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 baasi. Allah ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi coba. Sagalee ol fuudhii dubbisi kan. Saba keessa deemee dubbisu jira jarri abboo. Haa uummata kana yaa akhi haa ulaa'i ahmaq laa yafa'amuna. Keessa deemiin jedheen hime. Macaafaan si gaafadhe abdii. Narra hin fudhachiisa mucaa kana abdii rabbiitiin inshaallah. Hafuurri kiyya akkas naan jedha. Abdii. Wayye sagaleen kiyya jiru neetworkiin na ceeqa. Bilbila irraa laaluu jirta moo matsaafa irraa hinsi matsaafan qabdu? Bilbila irraa matsaafa irraa qabu argaa. Bilbila tokko irraa kamiin gootaree bilbila lama qabaachuu qabda. Uummata dubbisuu qabda dhaga'uu qabda. Maarree sinna Inna gaamoon keessaa bahe erga soo sinna dubbisaa kaa. Akkamiin dhaga'ama bilbila takkarraa? Nama tokko bilbila irra dhiiftee tokko dubbisuu lama dubbisuu akkamiin dandeessa? Waa lama hin danda'amu sagaleen hin dhaga'amu. Okay, asii dubbise yaa kun asumarraa dubbise Wangeela Yohaannis kun boqonnaa sii baasee jira himnuuni dubbise. Eeshi ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagaye isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasiitti Abrahaam akka kana hin hojjenne. Kana jedhe. Eenyu akkas jedhe? Eeshi. Eenyu jedhe? Eeshi Yesus Kiristoos.
Eenyurraa dhugicha dhagaa Yesuus? Duubatti deebisa mee duubatti deebisa jalqabarra. Duubaa fi boodaa fi duratti nu cinqan makiinaa wada haala wada fiit. Jalqabarra maaliif akka dubbatame eenyuuf akka dubbatame eessatti akka dubbatame qaba macaafni qulqulluun zimmiidhameetiin. Guutuu dheeyxee dubbifatta. Waan siin jedhe yoo dubbifatte nuti dubbisnee hammata meeqa waan ni jenne waan siin jedhe 8:40 takka jechuun boqonnaa takka ilaa hanqa 40 takka adeemfama dubbifadhu. Gaafa Yesuus gooftaan nun jettan keewwatuma tokko nuu kennitan. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos akka jedhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti meeraa jedha. Yesuus eenyurraa dhagaa dhugicha? Ishi barraa'e eessatti akka barraa'e eenyuuf akka barraa'e qaba. Egaa harreef barraa'e. Amma immoo ragaa isiniif hin kenneshi. Gurbaa afaan Oromooti. Na dhaggeeffadhu isin dura kana fudhadhu quraana irraa dubbisne moo wangeela irraa dubbisne kana? Wangeeluma irraa. Okay, ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhage eenyutu jedha? Yesuus Kiristoos jedheera be. Jedhe Waaqayyo kamirraa dhagaa Yesuus? Abbaadha ka. Waaqayyo abbaarraa hin jenne Waaqayyo irraa hin dhagee jedhe Waaqayyo kamisan? Nu akkasitti ni kan beeynu. Okay, abba Waaqayyo Yesuus Waaqaami? Waaqa malee waaqa gonga. Okay, Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhaga'uu qabaami? Waaqni kan kee waaqa irraa dhaga'uu qabaami dhugicha? Lakki ofiisaa fi waaqa. Okay, waaqa kamirraa dhagaa? Waaqayyoon kan kee waaqa kamirraa dhugicha dhagee nutti hima? Amma laala asuma gabaabayi. Asuma gabaabayi. Gara duuba ani Waaqayyoon duratti malee boodan nan deebisin. Waan siin jedhe. Yohaannis boqonnaa 10 bira dhaqa. Gurbaa kiyya kana dura si fudhachiisan wangeela caamanu qabda. Yesuus Kiristoos akka jedhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti meeraa jedha. Waaqayyoon kan kee Waaqayyo kamirraa dhagaa? Ikkoo isa bira inni kaa'amu jalqaba Yohaannis duubatti deebinee Yohaannis boqonnaa tokko. Dura naa himi kana Waaqayyoon kan kee Yesuus waaqa naan jettee waaqni kee waaqa kamirraa dubbii dhagaa? Waaqa abbaarree ka. Okay, kanaafuu waaqa irraa dhagaa? Waaqayyoon abbaan waaqa moo waaqa tokko moo waaqa lama abbaan? Inqamee gurbaan arrasa? Amma jalqaba irratti Yohaannis bira dhayna maaliif wangeela dheebitu Yohaannis jalqaba kana dura fudhadhu waaqni waaqan qabu Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhagoo qaba. Waaqa lamaa jira tokko kan irraa dhaga'u tokko kan dhaggeeffatu akkasii. Si wangeela maaliif jibbitu Yohaannis boqonnaa tokko bira dhagaa kanatti sin deebina. Kana fudhadhu dura kana fudhadhu amani achi booda nageessita kiyya kana fudhadhu. Fudhadheera qaashii. Okay, Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo waaqa jedhe sitti? Ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti. Nama saa jedhu. Haa jedhu miti. No, hin jedhin akkas. Yesuus Kiristoos ana nama akkasii jedhe moo ana waaqa jedhe? Ana nama jedhe ishi fakkeenyaaf nama jedhe. Fakkeenya jedhin. Haa jennu miti. Jedhee moo hin jenne? Jedhee moo hin jenne? Jedheera ishee amma duubatti deebina kaashii kana wal raggaagganne haa ta'u. Jedheera. Yohaannis boqonnaa tokko bira dhagaa. No, hin deemu duraan hin deemu. Hanqa fudhattu hin deemu. Fudhadheera. Okay, tole Yesuus nama jedhime. Eega fudhatte. Maaliifin Yesuus nama jedha Yesuus waaqa. Kanaafuu hin fudhanne kanaafuu Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani waaqummaa isaasitti nima duubatti deebi'ee ragaan kiyya kun soba. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti. Macaafni qulqulluun iccitii mataa isaa danda'e qaba. Ani iccitii irraan kaayyane waan kallattiidhaan caafame si gaafadhe. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Kana gaafa ija foonitti hubannu Yesuus Kiristoos waaqa gonka nama gonka malee nama jettee murteessuu hin dandeessu. Waaqa jettee murteessuu hin dandeessu. Eenyutu ani nama jedhe? Yesuus moo Yesuusii miti? Amma asirratti nama kan jedhan jiru barammaa asuma gabaabaa. Injiru okay Caafana keessatti nama jedha. Hor mirqaantee jirta. Nama hin jedhu. Olofi eenyu olofi. Nama hin jedhu. Asi argisiiso. Welcome. Basi. Olofi. Akkas jedhameef sababni nama akkasii ajjeesuu barbaaddu kan jedhameefi
Foon nama waan uffateefi malee. Foon nama waan uffateefi malee waaqummaa isaa dhiisee miti. Bakka itti naafid ani nama jedhe. Foon dhala namaa waan uffatee jiruu fi citee akkasii dubbate malee waaqummaa isaa dhiisee miti kana hubachuu qabdan. Ani nama jedhe. Foon dhala namaa uffatee waan jiru. Aboo foon nyaadhu feetu sibiila waan jedhe ani nama jedhe moo nama jedhe hin jenne Yesuus. Ikkoo waan foon uffatee jiruuf nama jedhe ka. Sibiila hin uffanne Yesuus sibiila uffatee hin jiru ka. Sibiila hin uffanne foonuma uffatee. Kanaaf ka iccitii isaa baraa kaasin. Iccitii isaa hayyee nama jedhe moo ani waaqa jedhe Yesuus. Takkitu nana deebis. Nama jedhe waan foon uffatee jiruuf waaqummaa isaa dhiisee. Okay. Ni sobe moo dhugo dubbate. Ni sobe moo dhugo dubbate. Kanaafuu ani jedheera waan foon uffatee jiruuf nama bunka waaqa bunka. Akkasi hin jedhu waan jedhe Yesuus. Kana akkana itti hubannee bira dabarra. Na dhaggeeffadhu hin jedhu ani gonka nama gonka waaqa jedhe moo ani nama jedhe Yesuus. Ani nama jedhu malee waaqummaa isaa dhiisee miti hin jedhe. No ani sendiisu ani nama dhiisu abdii koo hin sobnu wanti keerratti hin sobin hin sobin. Wal hubachuu qabna macaafa qulqulluu hubachuu qabna. Hubachuu afaan Oromoo barreeffamee jira Yesuus Kiristoos ani nama waaqa jedhe moo